Kitaaba Qabrii 30 barreessaan Fiixabaas Musee. Kutaa lammaffaa Seenaa Haamidoo Ibroo. Warra gabrummaan naftanyoonni uummata keenya irratti dhoowwee fincile daggala keessaa naftanyoota dhaabbata ture keessaa tokko Haamid Ibrooti. Haamid Ibroo aanaa Dabbasoo ganda Baabbotti abbaa isaa Ibroo Aliitii fi haadha isaa Hadaroo Ahmad Boruu irraa toora bara 1917 keessa dhalate. Haalli Haamidoo fincila gahee roorroo naftanyaa Wayzaroo Kaasee jedhamuun obboleessa isaa Dashoo Ibraa irraan geesse. Gaaf tokko naftanyittiin sababa safarri Ibroo itti ballamtee obboleessa isaa guddaa ishii xilaan garaftu Haamidoon arge. Intalti dhalaa ilma dhiiraa tokko warra isaa turetti harka itti laachuun onnee Haamidoo fudhachuu didde. Haala argeerraa coraan suukannaa'ee gochaa qaallitti tuffii olitti fudhatee haalli kun narra nama hin geenye ifin jedhe. Bara 1942 keessa umrii 25tti albee chaappaa tokko gaara seene. Erga ablee cabaa sadiin gaara seene osoo hin bubbulin tuulloo keessaa iddoo kaddee ashee jedhamtutti naftanyaa ganda hiraasaa ture tokko galaafate. Itti aansee aanaa masalaa naannoo laga Xuuxxoo kan biraa tokko ajjeese. Oduun warra gatanii naftanyoota baadiyyaa keessa akka fedhan socho'uu dallansiifte. Sababa kanaaf ashkaroonni gaara fi dakatti barbaaduu jalqabe. Gaafa kana Haamidoon waraanni isa barbaaduu deddeemu Eldaayyee gama dhihaa hirkata boortee dhugotti ol iddoo qallayyaa jedhamtu wal afaan dhufan. Haamidoon shaalaqaa waraana if duuba hiriirsee boonaa dura deemu halaala adda keessa dhahee gaangee irraa lafatti darbe. Qaallachi lafa dhoowween waraanni sadheefaa dhukkee kaasan. Dubbiin ashkaroonni dhumanii gurra ummataa seente. Ummanni gama isaaniitiin Haamid Ibroo leenca haati deesse mataa malee dhahuu mangistiinuu dhageesse jaanii geeraruu meegalan. Faaruun gootummaa fi biflummaa Haamidoo keessa facaate. Naftanyoonni biyya dabree waraanni mootummaa itti achi deemuu sodaate. Kanneen itti duulan hundi bakka inni jiru jira jedhamee yeroo gahan fincaan qabachuu dadhaban. Dallansuu kana bahuuf karaa warra isaa gulufan mana abbatti ibidda qabsiisan. Isaaniifis jedhee harka kennuu abbaa isaatii fi adeera isaa Ahmad Alii hidhatti darban. Haamidoon harka kennuu malee hidhaa keessaa hin bahan. Isaanii jiru har'a boru gara laafee dhufa jedhanii isaanii eegu. Adeerri erga namarra poolisoota harkatti gumudate. Miidhamee baatii 9tti manuma hidhaa lubbuun keessaa baate. Gaafa daranuu dallan. Geeraree gahin jettu geeraree dhaabin jettu yoomin geeraree hare. Qaataa qobaan jarjarsee reefa diinaa tarrisee ilbee qe'ee qoosee billawaa halkaa hababsee gorra'ee dhiiga qubsee diina koo geeree ciree cumaa garaa gad haree billootoo badii dhoorgee bilutoo badii dhoorgee lammiitoo faaruu qubse jecha daggala carcar keessa geerarutti seene. Haamidoon dhukkuba sammuu itti taanaan mootummaa namaa bakka Haamidoon jiru qobaa laatuuf horii kan ajjeeseef lafa qalaadaa 5 kan lubbuu wajjin qabee fideef lafa qalaadaa 10 kennuu irbuu seene. Haamidoon gama isaatiin warra argaa dhageettii isaa mootummaaf gabaasee adamsutti seene. Magaalaa fi baadiyyaa Dabbasoo masalaa Harawaacaa Jaajaa fi Jejjattuu keessatti warra mootummaa basaasoon shakke manatti itti dhaqee arraba irraa mummurutti seene. Warri dhugumaan silaa mootummaaf basaasuu qaban lubbuun du'a oolchuuf ijaa gurra Haamidoo ta'uu jalqaban. Ganama gaaf tokko takkuma bishaan waraabuuf akkuma laga buuteen namicha guddaa qoma buuqii kan qaama dhiqachaa jirutti dhufte. Intaloon namicha argumaa fi gaggaba khalaw jechuun takka taate. Galgala guyyaa sanii isii guddina buuqii qoma namichaati fi ajaa bobaa jaarsaa himaa jirtu Haamidoo mana tol seene. Qaallittiin Haamidoo arguuf ammasiin gaggaba khalaw. Gaggabni ammaa waan amree Haamidoo dura dhaabbatteef ganama yeroo isiin agarte san namuttuun himin jee doorsee ture. Oduun namitti mudatte facaatee
yoo maqaa dhawame Hamidoon mana duubaa namatti as bahaa jechuun ganda guutuu keessa looti. Gurri Hamidoo babal'achuun mootummaa yaachise. Goobanoota hojii isaanii mootummaa gammachiisuuf ta'e yaaddoo dabarsite. Gaafa kaan warra uummata irratti muudee hokkoo gabrummaa godhatee keessaa tokko isa kaasee akka jeenatti zinnaara naanneeffatee barbaada Hamidoo deemuuf isaa iftura labsaa dargaan marfamee karaa seene osoo guyyaa guutuu faana Hamidoo iyyaafatu fuullee laga waachuu iddoo caffee guuraa jaamutti aduun itti dhiitee jiifate. Duuba qawweetti bakka itti fi kittillayyoonni huursaa jiranitti Hamidoon dhufee gubbaa dhaabbate. Qaallichi leenca isa gubbaa dhaabbatu agarraan jiraachuu isaa ifmamee qaama qaqqabachuutti seene. Hamidoon baaraga namichaa hubatee arraafni jirta. Yoo yaada kana deebitee ammoo manatti siif dhufaa jeen. Kana booda Hamidoon dogginyoota Haayilasillaasee sullama godhatee uummataan yaabbatu shoorar keesse. Halkan hulaa manaa isaanii itti dadhahee du'aa fi jiruu keessaa filachiise. Akkuma amala abbaa garaa hundaati. Jarrinis jireenya filatan. Hamidoo qabuu fi ajjeesuu faana dhahuu umrii haa dheeressu jechuun bakka buusan. Anaattu irra gammachiisaan iddoo jirutti waan fedhu erguufi jalqaban. Dhagaan baatiriyyoo magaalaa dabamallee Hamidoo fi jaamnaan kan argamu ta'e. Kadhaan libaanataa tan galgalaa fi ganama karaamaan Hamidoon waa'ee hedduu taate. Arrabni waa'ee isaa dubbatu, gurri waa'ee isaa dhaga'u, ijji barbaadde arguu dhabamte. Naannoo dhuunfatee keessatti hadaraan Haayilasillaasee tan Hamidootiin bakka buute. Maqaa shiftummaan kan mootummaan moggaaseef uummata biratti aawuliyaatti jijjiiramte. Bakka itti hin jirre gucni isaa karaa walakkaa kaayamee firaa fi diinni isaa adda to'achuuf jalqabe. Guca Hamidoo keenyaan maal dhabdee kararra teessa ja'amee kan qabu waa kennee fi kan hin qabne ziyaaree harka dhungatee bira dabruu jalqabe. Kan gucatti xiqqoo fuula guure karaa sanarraa deebi'uuf hiree hin dhabe. Haalli Hamidoo nafxanyoota baadiyyaa keessaa yaasee warri dur irboo saffarataa qabee deemaa fi dhadhaa guuratan yeroo fedhanitti mooraa namaa keenya dura dhaabbataa turan baadiyyaa keessa deemuu sodaatanii deemaa fi dhadhaan adda bahan. Nafxanyoonni naannoo Hamidoon olii fi gad keessa deddeemu irraa magaalatti baqatan. Toora jireenya Hamidoo itti dhagahan poolisootni guuruu fi hafarfataa baasuuf hawaasa keessaa socho'uu dadhaban. Hamidoon gooticha Oromoo kan Amaarri Alfaraam je'ee sodaa isaa waywaatu san ta'e. Akkas ta'uun lammii isaa biratti kabajaa fi jaalala uwwise. Dardaraa fi manguddoon dubaraa fi dubartiin shiftaa gaara guuguu hunda qaqqabanii kan laga dabbisoo Hamidoo dadhabanii ja'anii hellee mirrisaa fi daaddisaan faarsan. Faaruun guddina qaburraa kan biraa dabaltee fi hojjaan Hamidoo kan duraanuu guddaa arba caalchifte. Uffataaf abujadii waarri diddamni isaan gahuu jaamee akkaataa isaa kanarra. Gabbatee haarran seenuu qarmaamee diigan malee beelawee shaashonqoofuu mirgoo gorra ammalee jaamee giirarameef nama akka isaa kanaaf jaame. Haalli Hamidoo gara diinaa raasuu bira kutee namoota birattis onnachiisuu jalqabe. Oromoota haala adda addaatiin diina garaa gubate keessa kanneen akka Mahammad Jawhar, Mahammad Ahmad Ibroo, Bakharee Yusuf Umee, Ibroo Waliyaa, Abdurrahmaan Hayyuu Bakar, Abdulwahab Muhammad, Ali Hussein Ibroo, Abdullahi Caacuu, Jiloo Ibroo Ali, Ahmad Muhammad Bakri faan maatii fi qabeenya isaanii if duubatti dhiisanii Hamidootti makaman. Jennummaa Hamidoo fakkii godhatanii namoota gabrummaa Habashaatiin fincilan guyyuma guyyaan baay'achaa dhufan. Yeroo gabaabaa keessatti cifroonni Hamidoo 100 caalan. 100 isaanii akka humaa haalli Hamidoo Oromoota biraa onnachiisuun sodaa mootummaa Habashaa dhugoomsee daranuu baareesse. Hamidoon haala kana keessa jiru guyyaa fi bunaa fi hordofni qaarrotee mootummaa Mahammad Jawhar qabsiiste. Mootummaan Haayilasillaasee Hamidoo fi warra hafan itti doorsisuuf Mahammaditti murtii du'aa dabarsuun yeroo isaan hin fudhanne
hirnatti guyyaa magaalaa haa fannifamu Mahammad Jawaaritti murtaa'e. Sabti yookaan sanbata guyyaa magaalaa hirnaa yeroo warri achii kanneen halaalaa fi baadiyyaa naannoo sanii raaree magaalaa guutan magaalaa Mahammad Jawaar fannisuuf fidan. Warri dirree magaalaa keessa jiran hundi hojii isaanii dhiisanii ajjecha Mahammad Jawaar akka daawwatan godhame. Mahammad harka duubatti hidhanii faxaa itti fannifamuu deemu jala sanduuqarra dhaaban. Poolisoonni lama surgisa haadaa mormatti kaa'anii bitaa fi mirgaa Mahammad dhaabbatan. Dajjasmaach Biraana Masqal Dastaa kan murtii dabartee hojiirra ooluuf to'achuuf dhufe gara Mahammad siqee, Mahammad mootummaa dura dhaabbachuu kee kunoo akkana si muti. Amma shiftoonni waliin turte tokkollee siif dirmachuu hin danda'an. Haala shiftummaa kana keessa dabarte san akkamitti ilaalta? Warra gaaratti hafaniifoo maal dhaamta? Ati hoo maali wanni ishee dhuftu jeen? Ilmi Jawaar qaalicha garaa guddisee dura dhaabbatu ifii gaditti ilaalee imimmaan buusaa mootummaa dhiifama gaafachuu fedhii Dajjasmaach ta'iinsa hubate. Kana malees yeroo araarama gaafatan mootummaa harka hin kennine haalli isarra gahuuf deemu isaafis akka ta'u Haamidoofaan hubachiisuuf waan ilmi Dastaa hawwatu hubee. Garuu Mahammad faxaa du'aa jala dhaabbatus dabeessa waywaataa qaalicha irraa barbaadu san kennuuf hin turre. Waahilan isaa irraayis dirmachuu eegaa hin jiru. Ashkaroota dirree cabala godhee keessa Haamidoo dhufanii waanni isa godhan akka hin jirre nama beeku. Akka namichatti dubbii dheeressuu hin jaalanne. Gabaabinaan qaalicha ija keessa daawwachaa, sheenaan hin qabu garaa guddaa kee kana billawaan dhoosee marrimaan kee alatti facaasuu dhabuu kiyyaa jeet. Ijoolleen naannoo san turan Biraana Masqalatti qoflan. Dajjasmaach gaafii akkasii gaafachuu isaatiif qobacaniin ashkaroota bira dhaabbataniif tolo si qaluut dafaa fannisaa jeen. Ashkaroonni ajaja hojiirra oolchuuf sanduuqa Mahammad irra dhaabbate jalaa kaasan. Haanni Mahammad itti fannisan fedhan yakka godhamaa jiru qooda fudhachuu hin barbaanne murtiin mootummaa dabarsitee fi ajaja Biraana Masqaliif oggoluu dide yakka godhamaa jiru irraa qooda fudhachuu didee qaama Mahammadii fi lubbuu adda baasuu dura dhaabbate. Mahammad Jawaar fannifamee rarra'uu hanqatee akkuma sanduuqa jalaa fuudhaniin funyoon silaa rarraasuu qabdu cittee Mahammad lafatti kufe. Yeroo kun ta'u gariin ashkarootaa dheefa irra kaayan. Biraana Masqal fiigullee dadhabee bakka dhaabbatutti kofoon irratti jiite. Harkaattu duubatti hidhaa ture malee silaa Mahammad sheenaa if oolchee ture. Akka heera gaafasitti namni adabbii fannisaa itti murtaa'ee yeruma takka fannifamu. Fannisaa duratti haaluma fedheenuu yoo lubbuun isaa irraa bahuu dhabde faxaa fannisaa jalatti lammadee hin deebifamu. Yakki du'aa hidhaa umritti irraa geeddarama. Dajjasmaach kan aangoo san harkaa qabu odoo heeraa fi seera biyyaa sirriitti beekuu Jawaar Mahammad lammada akka fannifamu godhe. Dubbiin Mahammad Jawaar faxaa du'aa jala dhaabbatee Biraana Masqal Dastaan jee dhiira bira kuttee dubartii onnachiifte. Gaafa isa irraa kaasee dubartoonni naannoo sanii yeroo jaarsi itti roorrisu dhiira garre jechuun jalqaban. Haalli Mahammad Jawaar Haamidoo fi waahilan akkaan boonsee daranuu qoma dhibsisee gama kaaniin mootummaa Habashaa raraasee adamurratti caalaa akka xiyyeeffatan godhe. Warri dirqamni kun itti kenname barbaadan tooftaa adda addaa odoo kitaaba magaalaa garagalchanii seenaa nama Yahudaa kan isaanii Shamsuun Arabni Shamsuun Faranjiin Saamsoon ja'aniin dhufan. Namicha utubaa manaa qoba jiisu kan dhiirti meeqaatam dadhaban intala dhalaa injifachuu hubatan. Wannoo isaanii hatattamaan Haamidoo daliila barbaadan. Daliila intalaa sirriitti Saamsoon ittiin if jabeessaa ture saaxila baaste. Bareedduu takka waan godhuu qabdu leenjisanii Haamidoo jala buusan. Intala kuduraa suutuma suutaan haala Haamidoo qorattee akka fedhu tahaa fi harkatti galfatte. Gaafa waan hundi karaa qabateef warri dirqamni itti kenname yeroo akkanaa iddoo akkanatti kottaa jette. Kaataa waan hunda saganteeffataniin ashkaroonni Hayila Sillaasee
hidhannoo fincaancessanii naannoo garaan jidduu gibira guuruuf deeman jecha shoomsaa malee qobbeen hin deemaa karaa Haamidoon jirutti bobbaatu. Aanaa Masalaa gooroo re'ee gandaa Haamidoon keessa jiru yeroo dhihaatan halaalaa Haamidoo sitti dhufnee harka kenna jaaniin itti lallabaa. Haamidoo yeroo kana dhaga'u dubaa isaa qabatee geeraraa gadi ba'e. Ashkarri tokko bakka riphise yaa Rabbi na baasi jechaa jirurraa akkuma mataa ol kaaseen jennichi arba gahuu gubbatti arge. Baaragaa fincaanii waliin rasaasa dhukkaaseen Haamidoo argate. Haamidoon dhaawamee kufellee akkuma kufeerraa jara hafarse. Rasaasni isaa kan duraan sammuu namichaa dhawee adda facaase. Sana booda hanga rasaasni irraa dhumutti kan itti dhiyaate hunda lafaan dhahaa oolee dhiigni irraa dhumee ija cufachuu mudate. Ilmi Ibroo Haamidoo waggaa 24f mootummaa Habashaa lubbuu guraaraa ba'e bara 1966 keessa seenaa dhaloonni naannoo sanii ittiin boonu qaban dhiisee umrii isaa 49tti kufe. Seenaa Haamidoo hawaasti keenya akkasitti irratti lolan bulchiinsa Habashaa jalaa walboomsuu yeroo dheertuu akka irraa hin fudhannu barsiise. Kanarraa kanumaan goolabna. Torbaan Girgirii Maammaa Jilootii walitti deebina. Nagaan nuu tura.